Waggoottan jijjiiramaas bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa fayyadamoo taasisuuf hojiilee xiyyeeffannoo addaan hojjechaa turee fi jiru keessaa tokko rakkoo qaala'insa jireenyaa salphisuu fi hojii gabaa tasgabbeessuuti. Oomishtoonnii fi fayyadamtoonni kallattiin wal arganii oomisha qulqulluu gatii madaalawaan akka argataniif giddugaloota gabaa sadarkaa isaan eeggatan karra seensa magaalichaa irratti ijaarsisuun hawaasa fayyadamoo taasisaa jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee oomishtoonnii fi dhiyeessitoonni yeroo adda addaatti AMN Plus fi yaada isaanii kennan giddugaloota gabaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaraman oomisha qulqulluu gatii madaalawaan dhiyeenyatti akka argatan kan isaan gargaare ta'uu dubbataniiru. Kilaalaallu waan hundumtuu humnaa oli asii garuu birrii muraasaan waa baay'ee binnee gallachuudha. Yeroo baay'ee nan fayyadamas hojiin kosa asitti dhiyoodha waan ta'eef waan barbaadu sumaan bitee galaa jechuudha. ከናፍ ሞቱማን አካናተ ቱት ፉፌ ጋር ይደም ይላል ከውጭው በጣም ቆንጆ ነው እዚህ ቅናሽ ነው ከን አላራ ባየ ጋሪዳ ዋን በርባን ሁንዳ አስኒ አርገና ገቲኒሳስ ባየ ጋሪዳ አን ኤርገ ኢኒ ሆጂ ኤገሌ ካሴ አሱማነን ፈየደማራ ከኑ ዲየሰሩ ሜሻኒ ሜሻ ፍሬሽዳ ማለፌን ኡመታፊስ ዋን ጋሪ ዲየሲነ ኡመንስ ሞአቁሰን ኑቲ ዴማ ዋን ተኤ maamila keenya immoo wanni balleessuu hin dandeenyu meeshaa isaa jala maaliifin boruus nutti deddeebi'ee nurraa fudhata waan ta'eef haalli gatiillee baay'ee salphaadha baay'ee bareeda uummata magaalaa kanaatiif baay'ee mijataa. Oomisha garagara qabna oomishaalee kan nuti qabnu shunkurtii qabna dinnichaa qabna kaarootiillee qabna waa hunduu qabna goommanallee qabna gommana qoosxaallee qabna oomisha keenya asitti baay'eedhaan qopheessinaa jirraati nuti oomishni keenya ka dhufu maasaan keenya qoqaarraa finna maasarraa hin fida'anna gatii gabaarraa jiru parsantaa 15 hanga 20 qinnaashidha. Giddugaloota gabaa ammayyaa fi tajaajila siyaasaa kennan bulchiinsi magaalichaan ijaaramanii tajaajila kennaa jiran giddugala gabaa laaftoo lakkoobsa 2 agarsiisu tokko yoo ta'u kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee wayita giddugala gabichaa eebbisiisan akka jedhanitti gaaffii fi fedhii hawaasa keenyaa dhaggeeffachuuf hubachuun qabatamaan deebii gahaa kennaa jirra jedhaniiru. ለህዝባችን ሁሉ ጊዜ የምንሰጠው ምላሽ ኡመታ ኬኛፍ የሮ ሁንዳ ዴቢ ኑት ከነኑ ደገፈኔ ዴቢ ቀበተማ ተይዳ ደገፈኔ ሂዲጡኔ ዴቢኑ ፈኬስኔ እንዱበኑ ኡመታ ኬኛፍ አማናሙማን ቀጀሉማ ፊ ጭምኔ ወጀኔ ዴቢ ቀበተማ ከነና ዲባ ጅሬኛ ከንርሱ ሆጂ ቀበተማ ሆጀቻ ጅሩ ከነገርሲሱ ግዱገል ያማያ ኑቲ ኤቢሲኒ ኩን ሆጂ ኬኛፍ አገርሲቱ ተኮዳ Kantiibaa Adaanach mankuusaa kuduraa fi muduraa ammayyaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti ijaarame wayita eebbisiisanis ergaa dabarsaniin giddugalootni gabaa karra 5 irratti ijaaraman hojii gabaa tasgabbeessuun cinatti fedhii oomishaalee biyyattii gabaa addunyaaf dhiyeessuuf qabnu guutuu kan danda'u ta'uu mankuusaan kuduraaf muduraa kun agarsiistuudha jedhan. በአዲስ አበባ 5 በሮች ላይ ትላልቅ ገበያ ማዕከላቶችን ገንብተናል ካራ ፊንፊኔ ሸነን ratti giddugaloota gabaa ijaarree jirra qabiyyeen isaanii hanga kana ta'uu baatus hanga kuusaa wal fakkaataa qabu oomishni haala salphaan gara magaalaa keenyaa akka ga'uuf oomishtoota bira geenyee isaan immoo jiraattotaaf akka dhiyeessan sirna gabaa keenyaa mijeessineerra kun garuu gahaa miti oomishaaleen biyyi keenya dhiyeessitu shamataa qofaaf osoo hin taane gara biyya alaatti erguuf mul'ata guddaa qabattee jirti oomishni erginu kunis dorgomaa fi barbaadamaa akka ta'uuf humna keenya fayyadamnee gabaa addunyaa irraa fayyadamoo ta'uu qabna kanaaf immoo waloon hojjechuu fi danqa gabaa keessa jiru waloon hiikuun barbaachisa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee giddugaloota gabaa kanneen cinatti gabaa sanbattan lameenii babal'isuun oomishaaleen gahaan akka dhiyaatan taasisuun qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa bahachaa jira.